namni tokko erga wajjin luuge haadha takkarraa wajjin harma hodhe eega takka harma wajjin hodhe jechuudha. Obboleeyyoo hin ta'a. Namni tokko intala takkarraa oggushan yoo luuge akka ilma isiititti ilaalama. Hoosisaatu jira wajjin hodhan. Akkamitti immoo ilmi haadha fuudhe yoo jedhame yoo wajji horanillee adda bahuu qaban. Ilmaan sadii afur yoo dhalanii jiraatanillee adda bahuu qaban. Kashiraa islaamatti. Namni odoon beeyne obboleettii fuudhuun argame. Namni odoon beeyne haadha ofii fuudhuun argame. Namni odoon beeyne intala ofii fuudhuun argamee jira. Nama akka jaarsaa fi jaartiititti wal fuudhee zinaa dalagu jiru. Isaan zinaa dalagu jiraachuutti hin beeyne namoota hedduu biyya teenya keessatti. Obboleettii xiyyaatu jiraasee jaaladhaa sii kenna jedheeni itti heerumsiisee abbamatu intala ofii fuudhee jira odoon beeyne. Naallahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Yeroonii fi abbaa manaatii wajjin wal dhabdee abbaan manaa isii hiike. Odoo iddaa jaarsa duraa hin fixanne deemtee nama biraatitti heerumuun akkami? Argame namni odoon beeyne obboleettii fuudhuun argame. Namni odoon beeyne haadha ofii fuudhuun argame. Namni odoon beeyne intala ofii fuudhuun argamee jira. Akkamitti yoo jettan fakkeenya obboleettii isinii kaasee jira. Namtittiin asitti hin deetti ilma asi gattee deemti. Gara biraa deemtee ilma nama biraatitti heerumtee argatti. Waliin beeka walitti dhufeen hin jiru. Mana barumsaatitti wal argan. Diyaasbooraadha biyya alaatitti wal argan. Isilleen gosa biraa himatti abbaa biraa himatti innillee abbaa biraa gosa biraa himatti wal fuudhuun normaalima. Yookaan obboleettii hoosisaatu jira wajjin hodhan. Akkamitti immoo ilmi haadha fuudhe yoo jedhame hoo? Akkamitti ilmi haadha fuudhe? Isin deettee gurbaa biraa deemte. Gurbaa namticha biratti deettee biraa deemte. Gurbaan guddannaan biyya alaa bahe. Isilleen hin dalagadha jettee biyya alaa baate. Subhaanallah. Wal baratanii isimaa guddootan gurbaan kun jaalate. Akkuma mootummaan Faransaa haadha mootummaan Faransaayii Imaam Makroon ka jedhamu kun amma barsiiftuu isaa ta'isarra waggaa meeqan guddoo fuudheef jalaa qaba. Haati manaa Imaam Makroon ka jedhan namticha mootummaa Faransaa ka amma jiru kun haati manaa isaa barsiiftuu isaati. Isa barsiisaa turte. Eegas isin hin jaalatee haadha manaa isaati. Namtittiin asit deemtee gurbaa kan asit deemtee biraa deemtee gurbaan guddatee biyya alaa bahee haati illee dalagadha jettee wal baratanii jaalate namtitti guddoo kana jaalate. Eegas yoo fuudhee galeen wal odeeffatanii jedhan haadha ta'utu argame. Tayyib abbaan hoo intala akkamii fuudhuun argame? Abbaan intala ofii akkamii fuudhamoo jedhame haadha manaa fuudhee haadha manaa tana daa'ima wajjin gadhiise yookaan ulfaan gadhiise. Isin deemtee deettee inni biyya alaa deemee intala tana moota inni ulfaan gadhiise yookaan daa'ima gadhiise kun guddattee eessumni isii alatti waame. Abbaan kunillee ala deemee intalli sunillee guddattee eessumni alatti waamee abbaan mucattiitii fi eessumni mucattii kun jaalalleedha. Eessumni mucattii kun nama duraan obboleettii isaa fuudhe ta'uu hin beeku. Intala obboleettii xiyyaatu jiraasee jaaladhaa sii kenna jedheeni itti heerumsiisee abbamatu intala ofii fuudhee jira odoo hin beekne. Naallahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Kanaaf jecha abbaan intala ofii fuudhuu obboleessa obboleettii fuudhuu ilmi haadha ofii fuudhuu karaa hin beekneen haguma fedhan nama 20-30 illee walirraa qabaatan ilmaan achi duraa karaan beekneen waan dogongoraan argamteef tama abbaatii sa'aatii kanarraa addaan yaa'uu qaban. Sa'aatii yeroo sekondii dhagaame sanitti zamana nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam obboleettiin hoosisaa argamte Uqbaa jedhaniini walirraa horanii oduma wajji taa'u jaartii wayii itti dhufte haroo manaa isaa wajjin odoo inni taa'u. Bara obbo ilma kiyya barsiif isillee walitti qabee isin hoosise jettee harma kiyyaan hootanii guddatte. Achumaan gara rasuula rabbii deeme sallallahu alaihi wasallam kun. Kayfa waqad qiila. Eega obboleettii ammaaltu jira reeyyaan wayitti masan addaan yaa'an. Namni odoo hin beekne adaadaa ofii fuudhe. Namni odoo hin beekne rahima ofii fuudhe. Rabbitu ogo hurrimat alaykum ummahaatukum. Jedhee rabbi qur'aanan nama kudha meeqa hayirreegee jira. Kanaaf jecha katare rabbiin dhiisa. Rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa. Waan tare rabbi namaa dhiisa. Rabbi naman qabu waan tareen.
بارك الله فيك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كناف ربي يا رب ننقبل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا دوغونغورا دغوتون دوغونغورا كناف ربي رن وان تري في معصية إيغا دوغونغورا انتهي كتاري معصيان قبل علمي كما أبا كناتي يسين سكوندي كنرى والغدي أدان ياو قبل مالي نكين ننجرو جيجا والغدي سلي ستلاك جيجون اللي مبرباش دورا نكين ننجرو كناتو إيغا جيجا نعم. Qabeenya abbeeraa dhaaluun baqqaa'ee yoo abbaan isaan jiraanne yoo haati isaan jiraanne yoo obboleeyyan isaan jiraanne yoo ilmaan isaan jiraanne yoo maatiin kun abbaan haati obboleeyyan ilmaan ilmaanii yoo kan jiraanne namni isa dhaalu yoo hin jiraanne dhaaluun hin baqqaa. Naam. haadha manaatii yaa wal dhabnee si hiika jedheenii eegas immoo rajaatu jedheenii namni nun dhageenye ufuma walitti gallee ni kenni kun jira. Namni haadha manaa gadhiisee qanii deeffatuu barbaadu raysiisuun waajiba moo sunna irratti ulamaan wal dhaban. Nam tokko haadha manaa yoo gadhiise deeffatuu yoo deeffatuu barbaade raysiisuu barbaachisa. Raysiisuun kun waajiba moo sunna irratti ulamaan wal dhaba. Warraajihu raysiisuun hin barbaachisa. Wayitii deeffatu kunuu haadha manaatti wal dhabne deeffadhe jedhee raysiisuun hin barbaachisa. Yoo raysiisin homaa rakkoo miti. Laakiin deeffatuun kun namni xalaaqee marte deeffatuu hin danda'u. Tokko nama xalaaqa tokkoffaa xalaaqee yookaan xalaaqa lamma axalaaqu marrataan xalaaqni raja'a qeebalu rajaatu jedhaniin xalaaqa hin xalaaqa takkas xalaaqa jedhaan si deeffadhe jedhaan takka lammaffallee si xalaaqa jedhaan takkatti si deeffadhe jedhaan lama kalaas carraa kana malee hin qabu. Tokkoffaa xalaaqa raja'ii jechaan xalaaqa tokkoffaa lammaffaa xalaaquu qaba. Shartiin nam tokko haadha manaa yoo gadhiise deeffatuun shartii lamaan. Nam tokko haadha manaa gaa'ilesii yoo jiise ka deeffatuu danda'uun shartii lamaan. Tokko nikeenni kun nikaha deebisaa qeebalu nikaha tokkoffaa takkasi xalaaqa jechuun yookaan nikaha lammaffaa irratti xalaaqame tahuu qaba. Lammaffaa shartiin iddaan odoon dhumanne tahuu qaba. Namni tokko haadha manaa yoo xalaaqe deeffatu yoo barbaade shartii lamaan deeffata. Nam tokko haadha manaa xalaaqee raja'atu jechuun yoo barbaade shartii lama. Shartiin tokko xalaaqa tokkoffaa yookaan xalaaqa lammaffaa ta'uu qaba jechuun si xalaaqe jedhaan si deeffadhe jedhaan carraa tokko qaba namni kun. Lammaffaa si xalaaqe jedhaan si deeffadhe jedhaan carraa lama. Shartiin tokkoffaan xalaaqa tokkoffaa yookaan lammaffaa keessatti deeffatuu danda'a takka. Lammaffaa immoo odoo iddaan irraan dhumatin si xalaaqe jedheeni namtittii tanatti xuriin duudaa yeroo sadi odoon dhufin jechuu danda'a. Si xalaaqe jedhaan haadha manaa ofiitiin. Odoo xuriin sadi tokko lama sadi jennee odoo xuriin duudaa yeroo sadi ittiin dhufin deeffatuu danda'a. Xuriin duudaa yeroo sadi itti dhufee ka'ee jennaan yoo xalaaqa tokkoffaaf lammaffaa taate maharii haarawaan nikaaha haarawaan fedha isiitiin deeffata. Yoo ka duraan immootu xalaaqaa itti fixee lamatti fedha sadaffarra jiraatu taate akka marattuu haga nama biraatitti heerumuutti hin deebi'u. Kanaaf jecha karaa gabaabaa tokko xalaaqa tokkoffaaf lammaffaa tahuu qaba. Lammaffaa iddaan odoon dhumatin tahuu qaba. Yoo iddaan irraa dhumate hoo maharii haaraya nikaaha haaraya fedha isiiti. Akka intala haarawaatitti deeffatuu danda'a jecha naam.
ولون صلاة سنة صلاة جرو نم تقول في واجب يوم التلات ولون صلاة سنة صلاة جرو تايا انت ركون قبل سي صلاة سنة صلاة جرو نم تقول في واجب ستلات انت اكو تكون قبل نعم جمعان ركعة فرت صلاة من الرأت جمعة بودا ركعة فرت صلاة نعم dubartii biyyaan baadeemte fuudhuun haraami moo halaalii? Dubartiin biyyaan baadeemuuf halaalan taatu biyya taa'uuf haraaman taatu. Dubartii islaamaa yoo taatu deemuun dogongora maasiyaadha. Laakiin maasiyaasa wajjinuu fuudhuun hin bakka. Na'am. Ayyee. 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 Gaaffiin hedduun baay'isee wal fakkaata. Inshaallah sagantaa keenya kaadhaa asumarra xumuruu jira. Yoo akhiraa barbaanne waa lama irratti xiyyeeffatuu qabna obboleen kiyya. Tokko haga dandeenyeen hojiin dalagnu rabbiif tahu. Lammaffaa karaa nabi Muhammad irratti tahu. Kanaan alatti tirtirri keenya ka ikhlaasni bira hin jirre haasofni keenya ka ikhlaasni bira hin jirre guyyaa qiyaamaa nutti as deebi'ee azaaba nutti ta'ee ittiin gubatama. Kanaaf jecha wanni rabbii keenya kadhatuu qabnu galgalaa ganama keessatti waan dalagnu rabbiif jecha nama dalagu nu godhi. Karaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irran nu dhiisan nama dalagu nu godhiin karaa keenya cimaa tahuu qabdi. Nama akka jaarsaa fi jaartiititti wal fuudhee zinaa dalagu jiru. Ka isaan zinaa dalagu jiraachuutti if hin beeyne namoota hedduu biyya teenya keessatti kan wanni kun mudachaa jiru. Maali dhiiroo isin san? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akka seera shari'aa islaamaatti namni tokko erga wajjin luuge haadha takkarraa wajjin harma hodhe eega takka harma wajjin hodhe jechuudha. Obboleeyyoo hin ta'a. Namni tokko intala takkarraa oggu 5 yoo luuge akka ilma isiititti ilaalama jechuudha akka shari'aa islaamaatitti. Duuba ganaa maaltu ahkaama maaltu asirraa dhalata namni tokko intala takkarraa erga oggu 5 luugee quufe booda intala isiin deessu fuudhuu hin danda'u. Ijoolleen isiin qabdu hundi isaaf obboleeyyanii jechuudha akka obboleeyyaniititti ilaalamaniif. Duuba waan kana hawaasni keenya hedduun beeku ijoollee wal bira dhiifataniitii walii hoosisan. Ijoollee kanaa hoggu 5 qofa osoo hin taane hanga isiin guututti wal gargaaraa turan. Yeroo wal bira deeman jechuudha wal biratti haajaadhaaf wal bira dhiifatanii deebi'anii ijoollumatan ammas kisee isiin gurguddattee wal fuusisan. Uummanni kun akka shari'aa islaamaatitti adda bahuu qabanii jechuudha. Ilmaan yoo wajji horanillee adda bahuu qaban. Ilmaan 3-4 yoo dhalanii jiraatanillee adda bahuu qaban akka shari'aa islaamaatti. Namni dogoggoraan akkasitti nama wajjin luugee jiru fuudhee jiru ammarraa kaasee gallakkisuu qaba jechuudha. Kanammoo hin fuudhinii fuudhuudhaaf karoora qabu ammarraa kaasee jalaa bahuu qaba. Jaalala duraan isaan jidduu jirtu san gara jaalala obbolummaa jijjiiruu qaba. Shari'aa islaamaa keessatti hin ta'u. Ilmaan isaan dhalan sanoo ilmaan isaan dhalanii san kutte wanni kutte ilmaan shubhaadhaati. Ilmaanuma isaaniiti sanii. Ammoo yeroo amma jiranirraa kaasanii yeroo wanni kun haraamii dhagaanirraa kaasanii adda bahuu qaban. Akka shari'aa islaamaatti namni wajjin luuge wal fuudhuu hin qabu obboleeyyan. Isaan lamaan wajjin luuge qofa osoo hin taane inni harma intala tanaa luuge kun ilmaan intalti tun dhalte guututti isaaf obboleeyyanii jechuudha. Akkas ilaaluu qabani waan kana hawaasni keenya irra dammaquu qabaan isin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ajaa'iba biraa tokko dhaggeeffadha ammas. Waan addaa waan uummanni keenya fasaada uummanni keenya dalagaa jirurra intalti takka yeroonii fi abbaa manaatii wajjin wal dhabdee abbaan manaa isii hiike. Odoo iddaa jaarsa duraa hin fixanne deemtee nama biraatitti heerumuun akkami?
شرع إسلام أخي ستي إنت تتكوجا جارسي سهي خجين باتي سدي إيجتشو كبديو تهيدين كم نتات يودو برتي هيدين تروفتو تاتي هيدي سدي إيجتي إيجا هيدين سدي تروفتي بودرة يوني نسا درا خانت ديفتشو باتي نما براه رمو دنديس إسا غرا قبوداف أمو ما أرما إسا فراه اختيبرو نخايو قرأتيو زينارا ونا كان جامو هنجرو شرع إسلام أخي ستي هني دامو نخانساني يوني في والله لانتاتي قويا وان خانا لقي هني راخاساني نخانسان هنجر وان تيف أدبهاني أدبهو كبان قباب دومتي أكا شريعة إسلامات جيتشو خناف هواسني خينيا نما ميقاتي تو بلتي جارر نجي زينادا وجراجو جر وان كان أمني خينيا خان ودو بيخود دلقو جرا خان والله لان دلقو جرا والله قوياك يا ما وان فلدر ربي تتهو تاو نما هدو تلو أركو تاجيتشو جتي الدنيا رمتو واتكشو الرجران نتنا جني مال فاغرات ينجبليسن وبوليتي مسلمة آرا أبا منا خيتي خطرا درا واللبدن سنين إسا غراغو بوداف ربي خي غرانغو بين ربي خي غراهنغو بين سنجا السلام عليكم